السلام عليكم. وعليكم السلام. مالي بريدو يا دلقان ديمني. ديمو ديما. توري أكاس أنا وأمريد. كيكا سكة كيسة ديبيا. أيه. ماكينة سكة بيت. كل في دقيقة توري جوا. ناقة وايا ركيتي مالي نغان كبار. نانتا عملي يانك يسبر يجر. تكاي جسين البري الرمي نقابدين بيتو. أكنا نانجدي. أكنا نانجدي كنا بر أنيت نبل بلا. إركان سي والبري أركانيتي ويا يودا والله لبر. ما أعرف إيش سوى دوكمرة بيتين بارابر. دوما يوكان سي هذا دوبر أنين ديتون لا تبنا دوفتين فيك نجت سيستي. ميا مغرى ريستي. جاي جادا مريا موجر رابون دندسو. تولي ركون كابو نكتي تولي ننفا. وسو سبب توكو باستين أيام أكاد أتيرف تيور نتي تولا. تولي وندافو سيفان بالبلا. Anguma guyyaa ijaaza san eeguu dadhabee dhuguma rabbiitiin sitti maan jira. Manan barbaada akka isaan na eeyyaman akkuma ta'etti. Dhugaa eeyyamani gaafata jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee na gammachiisa. Anillee du'aayin sii godha akka yeroo ati eeyyama gaafatte deemisi hin jedhanitti. Hayyee bareedduuti yookaan eeyyama na argate jechuudha naaf bilbili. Tole nagaatti ta'u. Boo ati yeroo mara FB kanarratti waa barreessuuf waa dubbisuuf irratti sammuu ta'e maa wareertaa? Akka kennaa kanatti sammuudhaan dalaydee waa siin baastu. Dubbattu. Boo gaaromsa. Maali jirti? Maali ati yeroo nan si dubbisu siin dubbatu namaan hin dubbanne namaaf hin deebisne waan mana kee jirruufi. Bar ati yeroo baay'ee amala kee na beektaa barree narra ilaaline. Hayyee gayyette kaa sirra laalu wanni sirra laalan hin jiruuti. Homaa miti. Achi minan bilbila itti fayyadamu na eeyyaman. Wanni sirra laalan hin jiruuti. Bilbilte. Hello Tullu. Akkam turte? Gaarii turte? Amma beejara gaafadhee kan na eeyyamanii jirani kootu tonna fuudha. Edaruma moo? Een. Dhugaa keetii moo sila anatti taphachuutti jirta? Maali sossobaa dhugaa kooti? Dhugaa siin jedha. Kootu na fuudhi bakka shaararra. Shaaraa duroo irratti ol bala isaanii. Amman si dhufa deeqaa muraasa keessatti. Amman si bira ga'a. Hoo? As gartaadhaan ha? Ilmoon dhiiraa jechuun akkanaa kanadhaan. Amma as baasee bar mana dalagaati. Mana dalagaati as baasee bar akka keessaa 24 irra taa'ee waa dubbisuun ijaa fi mataan kiyya nan zooru. Gartee miti ilmoo dhiiraa amman tana na fuudhi naan jedhaa jirti bar. Taaksiidhaan na fuudhi manatti na galfadhu naan jedhaa jirti bar. Amma fuudhuuf deemaa jira. Tullu yeroo hedduu wanni si wajjin haasoo diduuf maali na beektaa? Maaliif naaf himuu didda? Tarii anas akka kan kee kana amala hin taane na barsiifteeti. Anis guyyaa hin taane bakka hin taane qabame jedheeti. Amala yoo jettu amala akkamii? Ani amala badaa qaba jechuudha moo ani nama badaadha jechuudha? Tarii mee amma rabbiin godhiniiti. Sumaa mucayyoo tana mana onnaqe jaartiin ta'e bakka dalagaa jirti. Jaartiin ta'e sochirraa kaatis dhufte akkam goota? Akkamiin godha? Lachuu yoo onnaqeetu man takka dhungadheetiin tasgabbeessa. Siif fakkaate. Saahiboon na dhageessa. Lachiitu bakka takka dhabuu teessa. Saahiboo dhageessaa? Lamaa miti takkaanuu dhabuun nu bira hin jirtu. Ni sadeeffanna malee. Siif galee? Ayyee gaasiif haa baasu. Korseen bareeduuti. Tole. Ani si jecha bara si wal baruuf jecha waa meeqan dhiise? Si argachuuf waan baay'ee na gammachiise bara. Anarran baay'een gammada. Korseen. As galtaay duraan hiriyoonni kiyya ollaa kana turaniyyuu mana kana nan beekayyoo duras ta'uu isaanatti himte aanuu nan dhufayyu. Mana kana ni beekte jechuudha?
Nan beeka hiriyoonni tiyyaas galanii turan. Amma ba'an malee. Gattaa kan dhaabatiniiti. Maali kun baaltoon fi boorsaan immoo eenyu? Kana baanta kun kaaka'ootii yaati. Akka waan qabdaa akka waan keessa jiranii? Rabbi itti haaramu niin qaba ture. Duuba kun taneenyu ture amma akka waan kiyyaati jenne? Ka haadhatii yaati siin jechuu kiyyaa bari yoggaa tokko dhufteetiin na laalti. Baay'ee gaariidha haadha gaarii qabda. Mucaa mana ga'u dhuftee tolaaltu kun. Dhugaa keeti. Haati ofii maali guddinaaf xiqqinaan qabdu bar dhufteet maal nama laalti. Dhugaa jette. Hundumaafuyyuu taphadhu kaa taa'e taphadhu. Taphadhu. Har'a kaa erga dhuftee kaa sirriitti taphanna. Tole. Anas hin jedhu. Dhuguma haadhi kee as jiranii? Biyyuma kana jiranii? Biyya jirti. Biyya? Jechuun kiyya biyyuma kana jirti jechuu kiyya bara. Biyya kana jiranii? Bareeda. Gaariidha kaa haadha asii qabaachuun gaaruma ani garuu haadha asii hin qabu. Baga hin qabaatin anummaan haa qabaadhu malee. Maaliif? Haadha asii qabaachuun bareeda bara haadha ofii waa yaadani. Sila osoo qabaatte bareeduma garuu baga hin qabaatin godhe. Sababbiinoo maal jechuudha? Naaf hin galle naaf himimee tullu. Haati biyya kana akka haadha biyya jirtu sanii miti nama hin qaqqabdu taasi. Ofii haadhi tun hol dhabdee biyyaati sana siisis tokkichuma bar. Sirriitti wal darbu. Maaliif yoo jette haati biyya kanaa sirriitti xixiqqoodha. Maarree bareeda ka haadhi ta'e ganaa xiqqoo waan taateefu bareeda gammaduu qabda. Akkasii hundumaafuu kolfii fi taphadhu kaa as bultaate har'a. Tolee nan kolfee taphadha. Har'a waluma bulla.
Dafi dafi. Amma dhufa. Kan rabbiin nama achitti deemu. Adiis hin dubbatin. Hage baanatti hin dubbatin. Uffannaa guutuun as jiraanii? Maaliif deemire? Tollu! Dhaabbatu! Uffannaa argamaa jiraanii? Kun uffata haaraya kan argaa jiru suni moofa dhabar kun haaraya maqsama fiduun. Bani ilaala. Intukin miicatiin dhufa kun haaraya amma dhufa amma maqsama fideetiin dhufa. Bani anu ni mucaa bani. Ati hin dadhabda. Ati kana miicuu hin dandeessu kun uffata haaraya. Rakkoo qabaatiin ni mucaa. Ati ni dadhabda kun nama dadhabsiisa. Tullu bani si jedhee bani. Uffanni awwaara qaba amma deemee miicamuu qaba. Saniif uffata qufa'aa jira bara. Siin galleessi uffata qufa'aa jira. Uffatee qufaa bani si jedhee bani. Suuta. Waan cabutu keessa jira taa'ii. Eenyutu? Haadha tiyya. Haadha tiyya.